namni keenya beeku waraanaan baqatasii wanti sii galuu qabu. Waraana kana baqachuu dhiisee itti siqee gaaffii gaafatee kun akkanatti eeleen biti jedheen eeleen hongoone birritti kenneen makiina yaabbattee lixxee waraana kamtu gaaffii deebisan yoo gattaa hin jiraanne walaayimtu waraana paartii kamiiti waraana kamtu gaaffii deebisan gaafuma si gaafata mee waraana kamtu gaaffii uummata oromootiin deebisa maal rakkate waraana dhiisii mootummaa biyya bulchu kun gaaffii uummata oromoo deebisuu dadhabee bara waraana si akka kiyyatti qeerroon dhibbaa dhibbatti qeerroodha waliin oolaa qeerroodha wajjin socho'a. Sigalee. Sagalee gahaadha taatee warri sagalee barbaadaadhaaniif fidaa keessatti kan baatee deeman sigalee. Godinni kiyya danuu jiru. Asuma iluu kana keessa iluu jiraadha. Kanuma keessa iyyuu danuu jiru. Qeerroon jechuudha. Gowwaadha baree badii uummata kan uummata dhoqqee. Kana gorsaan deeman sigalee. Amman beekurraa jechuudha. Osoo wal gorfataa deemne atamma fakkeenyaa fi waraana adda bilisummaa Oromooti. Beeki wanti ishee galoo qabu amma waraana adda bilisummaa Oromooti jedhee sin jibbuun. Obboleessi kiyya waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jira. Har'an sitti maal? Eegalee ani waraana mootummaatii mi? Obboleessi kiyya immoo waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jira. Kanaafuu namni waan deeggaru deeggara sii galee karaa isa baasu isatu beeka. Wal jibbuu hin qabnu. Ati waraana mootummaati jettee na jibbuu hin qabdu. Ati waraana adda bilisummaa Oromooti jedhee si jibbuu hin qabu. Yaada wal jijjiiruun dirqama nurratti. Amma waa'ee jibbaa kooti jibbaa kan keetii miti waa'ee mootummaa irraa dubbachaa jirra. Maaliif waa'ee mootummaa kanarraa immoo akkamitti dubbanna beektaa? Nuti yoo nu tokko taane waa'ee mootummaa kanarraa dubbachuu dandeenya sii galee. Osoo nuti tokko hin ta'in waa'ee mootummaa irraa dubbachuu hin dandeenyu. Bulchiisa ganda bulchuurraa dubbachuu hin dandeenyu yoo nuti tokkummaa hin qabaatin mootummaa dhiisiiti. Anamma akka waraana mootummaa tokkotti wanta asitti immoo qeerroo yoo gorsuu ta'e qeerroo yoo hin gorsina ta'e nuti akka Oromoo tokkotti jechuudha waa'ee mootummaa dhiis waa'ee abbaa dhiis akka Oromoo tokkotti qeerroo hin gorsina yoo ta'e. Dhuftu barbaadee Amaarri sidaa kutaa Oromiyaa kutaa 11 keessa jira. Jimmaan keessa jira, Wallagga keessa jira, Arsii keessa jira, Shawaa keessa jira, Baalee keessa jira, Harargee keessa jira, Arsii keessa, Iluu keessa. Maal jedharree warri? Gujii keessa, Boorana keessa, Oromiyaa kutaa 11 keessa Amaarri nu waliin bahee nu waliin galaa jira, nu wajjin bu'ee nu wajjin oolaa jira maatii. Yoo waa dhuftu jedhan. Garuu Oromoo dachee Amaaraa keessa dhaqee qubatee jiru. Gondariin keessa, Goojjamiin keessa, Baardaarii keessa. Naannoo Gamoo keessa Oromoon dhaqee qubatee jiru. Matammaan Oromoon dhaqee qubatee jiru kan gallaabaatiirra jechuudha. Atis hin beeytanii nan beeka. Uummanni Oromoo walii galee Uummanni Oromoo kun walii galee qeerroon Oromoo walii galee Amaara Oromiyaa keessa jiru kana yoo manatti gubee ajjeesee tarkaanfii irratti fudhatee Oromiyaa keessaa baasee rakkoo qaba. Silaan lafa keenya irra jiru uummanni Amaaraa nuti lafa keenya. Gizee teessee akkasitti ilaaltu kana nageenya kana eenyu kan boorisaa jettee yaadda gaafii kana naa deebisi tokko jalqaba irratti. Rabbisi yaa balleessu haa Uummanni baddisiin. keenya akka inni du'aa jiru kan godhaa jiru eenyu jettee yaadda. Mootummaadha. Lama gaafii kiyya sii galee mootummaadhaan jedhin kaa. Amma ati keessa jirtaami waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtaami. Qoy. Waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtaami. Badii tokko malee kan uummata Oromoo ajjeesaa jiru mootummaa har'a biyya bulchaa. Jaallatu jibbitus. Maalirraa kaateeti kanatti kana murteessuu irratti? Kana murteessuu dhageemo. Erga mootummaa Amma eenyu hin taree warra hin tamooti. kana asii. Haadhi kamaatti Anis akka Oromoo tokkotti yaadee dubbadhu. Anis akka Oromoo tokkotti yaadee dubbadha. Namni dhaggeeffataa jiru kun as jala sheekiitu jira, qeesiitu jira, dooktoratu jira, hayyuutu jira, wallaalaatu jira. Nama lewwaa bara. Mee laafuu sababii naa kenni kaawwaa gabbuufatu taara. Keenya madaaluudhaan jala taa'u kan nu jibbisu jira. Kan si jibbisu jira kan. Laafuu sabaa gadi hin buufatan. Wanti nu jibbamnu immoo maali? Anaafatti asirratti namni nu jaallatu jira. Namni ana jibbu jira, namni si jibbu jira. Maaliif dhaaba Laafuu sakunuuf wannaa buufatuuf ta'a. Inni mootummaa deeggaraa inni abaaboo deeggaraa kanuma bichaadhaaf nu jibba. Misingiree wayii. Erga mootummaan kun aangootti bahee mee uummanni Oromoo uummata Oromoo irraa duutii dhaabbatee jira. Ajjeechaan dhaabbatee jira. Uummanni keenya iyyuu qaala'insa jireenyaatiin akkanatti gubachaa jira yeroo kana keessatti.
ummata keenya asiin kara kanaan gibiraan qabee ummata keenya gadirsaa. Kara kanaan Lazima kamiseji simi dalagu qaba kamiseji sibira kamiseji sayyoo na hinti kara kanaan beekaa keenya biyya keessaa godaansisaa jechuudha. Mee mootummaan kun ummata Oromoo waa tokkittii qaba. faayidaan godhama. Amma qaala'insa jireenyaa jette. Qaala'insa jireenyaa utuu Itoophiyaa keessatti lolli hin babal'anne qaala'insi jireenyaa hin badadibbaadde. Amma akka waraana mootummaa tokkotti dhaabbaddeetti miti kana sitti dubbachaa jiru dhaggeeffadhu. Akka oromummaa tokkotti sitti dubbachaa jira. Imo imo buufachuu barbaada. Immoo nagaadhaan akka uummanni keenya baay'ee hin galle kan taasisaa jiru eenyu beektaa? Waraana adda bilisummaa Oromooti. Fudhadhu kana. Dhibba fudhadhu. Amma waa tokko itti kaate ani waraana bakka bu'ee dubbachaa jiru mataa koo bakka bu'ee dubbachaa jira. Ati immoo waraana taatee kaatee akkamitti waraana ga'ii taate? Har'a waraana akkamitti buusana jiraanne hangana Oromoodha. Isin silaa yoo naqaa waraana mootummaa. Plus 00 godhe dida bishaan. Uummata nagaa kana qabdanii meeshaadhaan akkasitti afaan muuziqaa weetii mataa isaa keessa kanatu mataa caammaadhaan garaa keessa dhiita. Sidii si milishaa siin ganda keessa jechuudha. Kan duraaniin dubbachise. Itoophiyaan akkasuma. Kan hamma kan kaleessaa kanneen gaddaa jechuudha. Fagoo dhiisiiti. Uummanni Oromoo kan inni gidirfamaa sababii waraana mootummaatiin gidirfamaa jira. Har'allee kaleessallee. Hanqinni keenya kanaa bara. Sagal. Afurtamii tokko. Wanta itti yaada wayiin qabu kun waan bakkee jiru bara waan ifa jiru. Mootummaati har'a Oromoo dheetamee Oromoodhaan maal godhe faayidaan isaa Oromoodhaan maali? Oromoon faayidaa maalii irraa arge? Yoo gaddaa malee bara baraan gaddu guyyaan gaddu ji'aan gaddu erga mootummaan kun aangootti dhufe maqaadhaa Oromootu aangorrataa. Murteessi jalumaan ga'e. Maali deebiitta waa gaafata qoyin cufatiin. Achirratti dhaabbata. Olaali. Faannoon sii fiddiina naa fiddiina. Seeditti godhe. Kanaaf diina. Akkamitti diina ta'e faannoon siif? Shoror keessaa uummata keenya irratti waan dalagaa jiruuf kanaaf diina ta'e. Maqaa shoror keessummaa isatti fudhatan yoo fudhatan faannoon kun maqaa shoror keessummaa Cufatiin yoo saadi godhe. Fudhataniiru. Yoo fudhatan bara kam keessa jira kam keessa fudhatan? Shoror keessummaan kennameeraafi. Faannoo kana immoo kan hidhachiisee faannoon kun kutaa Oromiyaa bakka fedhetti yoo socho'e faannoon kun uummata nagaadhaa kutaa kamirratti deemee loluu danda'a immoo kan jedhee paarlaamaa keessa gabbee dubbate eenyudha. Mootummaan irra biyya bulchaa kun dubbatee mootummaan faannoo shoror keessummaa isin qabu bakka fedhe dhaabbatee loluudhaan mirga guutuu qaba. Qoodii sibira dhufa taataadhi Mootummaa biyya bulchaa kun. Qoodii miti Koodiin giteessi bira dhufe as ergeedha. Waan kana gurra kiyyaan hin dhageenye beektaa. Jecha kana. Ota amma keessaa bahe malee iddoo sana duubatti yoo deebitu seelaa badaa. Achumatti keessaa bahe miidiyaa dhuma sana eeyoo. Ergametti loluudhaan mirga qaba kan jedhe mootummaan kan jedhe itti miila koo tokko barreessa. Wallaahi wabillahi jedhe. Gurra kootiin hin dhaga'ee jira. Koodii miti koodii. Mootummaa jedhe. Waan hin dhageenye tokko immoo siif himuu hin danda'u beektaa. Atuu biyya keessa hin jirtu jechuudha gaa. Ati Itoophiyaa keessa teessee erga hin dhageenye bilbila yookaan kaleessa yookaan neengedde bitaatti natti fakkaata. Dhugaa Oromoo dhoksuun barbaade. Nama hedduudha kan barreessaa jiru kan hin. Halwa jedhaan jirma ijoollee keenya walii qaluu didan kana laala. Rabbi walii galtee isinii rakkina maal jennaas laa kan bira. Otoo isin tokko taatanii silaa furmaata argataa biyyi keenya. Lolaan tokko jawaala qabachuu danda'u sii galee. Lolarraan ture dhugaa dubbachuudhaaf lolarraan ture. Ani dhugaadha akkati jette dhiyoodha kanan banadha jala galtee ilaaluu dandeessaa intinaa kanallee kanan irratti ol ba'e dhiyoodha. Sii galee. Akkasa ta'u malee mootummaan paarlaamaa keessatti dubbate wallaahi dhugaa rabbii sitti hima. Egaa paarlaamaa keessatti faannoon jedhe waraana nagaadha. Oromiyaa keessaa immoo bakka barbaade deemee qabatee loluu mirga qaba mirga guutuu qaba faannoon nageenya labsaa jedhe. Mana gubanne. Eessa? Itoophiyaa. Shawaa. Maalumaafuu kan furmaata qabu. Furmaata qaba. Rabbii kiyya. Tokkummaa kana irratti immoo uummanni Oromoo yoo ta'u. Yaa Rabbii kiyya. Asumata Oromoo dura naafatanii.
Raayyaa argitee Maal goona yaa Rabbii keenya furmaanni si bira jirti. yaalamii koo Uummanni jedhee Oromoo barreeffata tarkaanfii Raayyaa. kan inni irratti fudhachuu qabu. Amaara Oromiyaa keessa jirtutti uummanni Oromoo amma maal jedha deettaa? Bilisoomni Finfinneen kan keenyaa, Finfinneen kan Oromooti jedha. Jalqaba Oromoon bilisoomuudhaan Afuurri ni jettee furmaanni suma biraa dhuftu uummata keenya kana. Amaara kutaa Oromiyaa keessa jirtu of keessaa Nusatti nagaa dhabnee jedhootu ilaallu. Uumaa gochuu hin dandeenye. Maaliif lafa jiraa iddoo beeknutti beekna. Garuu immoo keessummaa ofirraa kaasuu Walii galtee isiniif kenname jaalala Rabbi isiniif kenna tokkummaa Rabbiin kennuuf uummata keenya kana. Utuu uummanni keenya kun tokkummaadhaan ka'eeti silaa diina ofirraa mo'uun xiqqoodhaa beekte. Mee amma misaalee dhumaftusee kana yoo ilaalte yoominaan kana lafatti bu'ee qabattee deemtu tokko hin harkiftu. Wal taatee harkifti. Minaan sana wal taatee harkiftee bootaatti gashiti. Maal egaa tokkummaadhaan wanti dadhabamu hin jiru beekte amma uummanni keenya tokkummaadha. Abaarsa qabnan si'aan sila. Zare maal abbaa kee kolfite jala deemte? Simbiloo kaan dhugaa rabbi simbiloo. Yeruma kanatti nama kolfu. Eessa jirtu dhugaa? Eessa jirtu isin eessa jirtu akka waan fuudhanii waa sitti kennanii wayii yookaan naadolchiisi jedhanii siidhachiisanii yookaan immoo dhaabbadhuu loli jedhanii meeshaa bitanii sitti kennaniitu jechuudha. Eessa jirtu? Isin eessa jirtu? Isin eessa jirtu? Baguma harki keessa waa barreessuu